درسي سدمي تربفا برنوت أخلاقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه متدرين كينيا الراء كظم الغيظ كان جدوتا. كظم الغيظ جتشون دلنسو لكمسو يوكين دلنسو قبتشو جتشودا waan nama aarse tokko baasuu dhiisanii of keessatti qabu. kana jechuun radduhu fil jawfi, dallansuu sana of keessatti gadi deebisuu. idhaa kaana an yukhrija min kathratihi fadabtuhu wa mancuhu, yani bu'aan baay'ateef jecha bahuu kan barbaadutti bahuudhaaf yeroonni ka'u dallansuun kun gara alaatti bahee mul'achuuf yeroo ka'u qabanii deebisuu jechuudha. kadhmul ghayzi jechuun saktun alayhi walam yudhirhu biqawlin aw fi'lin ma'a qudratihi ala iqaa'ihi bi'aduwwihi. dallansuu qabachuu jechuun callisuu, mul'isuu dhiisuu, dubbiidhaan yookiin gochaan akka dallane agarsiisuu dhabuu. kun dhiisuunsaa kan bu'aa qaba jedhamee fudhatamu osoo dandeettii qabu diina isaarratti yookiin nama isa aarse kanarratti aarii kana bahachuu raawwachuu osoo danda'u yoo of qabu kadhmul ghayzi jedhama. yeroo of qabe kadhmul ghayzi jedhama jechuudha. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ii kana ilaalchisee maal jedha? wal kaadhimiina al-ghayza, warra dallansuu isaanii qabatan, warra dallansuu ofii ittisaniin jaja jedha. yookaan ammoo jannanni warra rabbiin sodaatuuf qophaahee jira. warri rabbiin sodaatu sun ammoo warra waan qabu dhoskee mul'isee kennatu yookiin gadi yeroo rakkinaa fi yeroo badhaadhinaa kennatu, ammas warra dallansuu isaanii qabatu. warra kanaaf jannanni qophaahe, jannati warra kanaaf qophaahee jedhee dubbata. warra dallansuu isaanii qabatu jechuun imsaakuhu wa ikhfaa'uhu hattaa laa yadhhara alayhi, qabuu fi dhoskuu amma akka inni isarraa mul'anne gochuutu dallansuu qabachuu jedhamaa jedha. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa idfac billatii hiya ahsan fa'idha alladhii baynaka wa baynahu cadaawatun ka'annahu waliyyun hamiim. idfac deebisi billatii hiya ahsan, haala sii irra gaarii taate yookiin wanta gaarii ta'een deebisi. nama hamaa sitti oole sana isa gaarii ta'een deebisi. yooti kana goote inni hamaa sitti oole sun yooti gaariidhaan deebiste akka waan fira dhihoo sii ta'a. namichinni gidduu keef gidduu isaa diinummaan jiru kun gaafatti bifa kanaan isa ofitti qabdu akka waan firoomni ho'aa ta'e gidduu keessan jiru ta'a. haala kana namni argachuu danda'u hin jiru, warra obsu malee haala kana namni argachuu danda'u hin jiru. illaa dhuu hazzin adhiim, warra qooda guddaa qabu malee jedha. rabbiin wa'id caaqabtum, yoo haaloo bahachuu barbaaddan facaaqibuu, haaloo bahadha bimisli maa cuuqiba bihi, likkii waan haaloo yaani miidhaan isin irratti raawwatame sanaan haaloo bahaa yookiin gadoo kaffaladha. wala'in sabartum, yoo obsitan garuu lahuwa, obsuu sanatu khayrun caala lissaabiriina, warra obsaniif. yoo obsitan obsuu sanatu warra obsuuf caalaa jedha rabbiin. yoo haaloo baachuukin gadoo baachuu barbaaddan ammoo hanguma isin irratti raawwatame qofa godhaa jedha. hanga sana qofa godhaa jedha. رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما تدريك نجلت مال جدو ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نمني إسا همنان قبصودان نما موت جبا جدام متي جبا كان جدامو إسا أفقبودن دو يرو آره يرو دلني دلن سوساسنا أفقبودن دوتو جبان ما جدما جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام. حديث براكي ستي أكنا جدني جدما ما من جرعة أعظم أجرا عند الله.
liqimsa yani wanta gadi liqimsamu nyaatanii wanta gadi garaatti gadi liqimsamu keessa wanti mindaansa irra guddaa ta'e kan biraan hin jiru dallansuu ofii liqimsuu caalaa. Namni dammas nyaata garaa garaa liqimsaa waan liqimsamu keessa kan mindaa guddaa qabu hin jiru dallansuu liqimsuu caalaa. Sunis maaliif yoo ta'edha fuula rabbii barbaachaaf yoo ta'e qofaa jedha. سهل بن معاذ أكجلت رسول ربي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. نمني دلن سو في قبته وصودا لن توساسنا آريساسنا نما إسا أرسرت راوچو دندأو أفقبيو إيسي osoo danda'u dadhabee dhiisnaas laa dadhabee dhiise hiikan qabunni osoo danda'u yoo dhiise rabbiin guyyaa qiyaamaa ummata yookiin uumama hundarratti isa waameeti horal aynii isa filachiisaa jedha. لأنه قهر النفس الأمارة بالسوء والنفس المجبولة في مثله. مالف جناني لبو ساكن وان بدات إسهجج إنجفة وان تأفي جدا. عمر بن الخطاب أكجلتي من خاف الله لم يشفي غيظه. نمني ربي سوداته دلنسو ساين قوتته ربي سوداته تانان نمني دلنسو في قوتته تركته جل هرني أكد دلنسو باهتو نما جيسو سكان. ابن عبد البر رحمه الله أكجلتي من كذم غيظه ورد غضبه أخذ شيطانه وسلمت مروءته ودينه. دلنسو سالك امسيرة تانان آري سالك امسير دلنسو سادي بسيرة تانان نمتوكو شيطان أفيت إني السيرة نمم انساس نقابها في دين انساس نقابها في نمكراب دين انساس جلان بدو نمم انساس نرتو نم دلنسو باهتو قرو كن سترتا جتشورة. علي رضي الله عنه دم على كظم الغيظ تحبد عواقبك جدا. دلنسو كلك امسو رتي yeroo hundumaatti fufiinsaan kana fayyadami itti gallikee gaarii ta'a ni faarfamaa jedha. Gara gidduudhaan wanti jedhamuu qabu maalinni nam tokko dallansuu liqimsuu ni danda'a ni qabataas ni faarfamas kun waan gaarii isaa ta'a. Hamma kamitti wanti kana ta'uu danda'u wantichi inni dhiisu kun itti galisaa bu'aa godhachaa yoo deeme ta'uu isaati dubbatu namoonni baay'een. Yoo miidhaadhuma dabalaa deema ta'e haddii yookiin dimbara nama sanaa daangaa namni sun eeggachuu qabutti agarsiisuun akka namarra jiraatu dubbatu. Haqa isaati waan ta'eef narraa dhaabadhu jedhanii ofirraa deebisuun akka danda'amu waan qur'aannis dubbatuuf jechuudha. Egaan barbaachisummaa isaa fi iddoo guddaa akka inni qabu qur'aanaa fi hadiisa keessatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka waliigalaatti akka armaan olitti ibsamee jira. Egaan tokko bu'aa achirraa argamu muraasa isaa ilaaluuf yeroo yaallu tokkoffaan i'tidaadun jannati lahu bija'li saahibihi mu'iddan wa muhayya'an liljanna. Nam tokko yoo dallansuu isaa qabate akka jannanni isaaf qophaa'e agarsiisa. Namichi kunis jannataaf akka qopheeffame agarsiisa jedha. Kana rabbiin maal jedha akkuma olitti dubbatame أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ جد ربين جنني ور ربين صداته قبائه جرسونس ور دلنسوساني قبتا فاد جد دبت ربين كناف كنا قبائه ساقرسيس إني لمتا عظم الأجر به وتوفيره سبب إني دلنسوسا كان لكم سيف من دانسا قدتشو بايتشو في أقرسيسا من دا قدا قبجتشو حديث دربي كيست بالرجر إني سدفان خضوع العدو له عدو وتعظيمه للذي يكظم غيظه ديننا مكانا نمتكو يودل لنسو سالك امسته ديننا مكانا ديبئينا مكانا كبجا قدف قبيتي إسافوف كنا ديبسي يجتشو كناف ربين ادفع بالتي هي أحسن حالا قاريد أن ديبسي همانا مسيطو لجد إيكان دبتوف بؤاساتو كنوان تأيفي جتشو إن يففى دلالة قهر الغضب به على شدة النافعة
nam tokko dallansuu ofii injifatee ofirka galchuu akka ni danda'u agarsiisanni kunis رسول ربي عليه الصلاة والسلام جبانا ما جتشو ورد اللنسو في لكمسو جلاني وانجرانيف إن شنفا التغلب على الشيطان شيطان رت انجفنو قال ميسوكين شيطان انجفتشو أغرسيسا يعني بوان دلنسو قبتشو شيطان انجفتشو أغرسيسا قفتوكو رسول ربي عليه الصلاة والسلام نموتة إبرادر بولفاني نمون نكون ولا انسو والقبو جدما نمني أتو ولا أنسى والقباجر نكون مالي جنان فقالوا يا رسول الله فلان الصريع لا ينتدب له أحد إلا صرع نمني كون ولا أنسو أجمع ولا أنسو قوشو دندا باي نمك أبين مكفسة نمني كم يوسف به نغان بو كفسو مالين نيسو جلانين ألا أدلكم على من هو أشد منه نما كان جعلا جباد جدا مسنتمو جداني دبة الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أكوان جدانيتي رجل ظلمه رجل نمتكو نما نمني برائي سميد نما نمني سميد اتوكو دلنسو ساقبته وفرت انجفته نما أفموئي جلقبه شيطان أفي موئي شيطان نمتش إسميد إسنسموئي وانتي أكا نمنسون إسميد وتاسي ساجرو شيطان وانت إيف شيطاني نمسنا اللي أكني بك بربادون جيني إسا تاسي سندو چمانا ماتي جلن على كل حال نمتوكو يرود لنسو سالك امسو شيطان إسا أفراق أبو رس إسا سموئا شيطان نمتش غرس الرجل سناس نموئا جتشو انجي فانو قلميسي ساقما كانان إني جهفان يعين على ترك الغضب أصلا دلنسو لك امسون كن أفقبون كن دلنسو لي سورتنا مغرغار دلنسو لك امسالك امسايو برسيفة نمني كن بودر دلنون ما فو إدون قبو جتشو دلنسو في الدود أبو جتشو نمو وهندت تقافة انتاني ملي أماما نمني دلنو أكتريسو هنقبو قنيسو يوكي نمو دلنسو سا يو دلنس أكبافة نمرت الراواني أكو مرقما ربي هندلنين جلن عليه الصلاة والسلام إذا كان إرى برات جتشو إني تربفا في تمورا سبب في دفع الإساءة بالإحسان أكنمني وان همان متولى متوك غاريد أن ديبسي قلتشو نما تاسي سكناف ربين اتنما أجاجي جتشا إذا قبطيلين كن بؤاتكو كان تلنسو لكم سورة أرقمو هدو باية قبا راحة نمتش كن أرقاتو هدو تجرى كانت تنسون مالدة قبطيلين دلنسو كان اتسورت يوكي نمو دلنسو قبچورت كان نما غرغارة جدامي يادمو مالني نمتوكو دلنسو في قبچو دا فكسا غرغارو كان غدامو مالي جچا تكفاني أن يعرف المرء الأجر المترتب على كظم الغيظ والعفو عن المخطئين نمتوكو جلقبا akka mindaa guddaan kanarratti argamu beekuudha kana beeknaan amala kana horachuu ni danda'a lammaffaa inna rahmatal mukhti'i washafaqati alayhi raddun da'iyatun likadhmi alghayb namicha sanaaf gadduu fi isaaf garaa baachuun akka dallansuu liqimsaniif ibidda dallansuun bobeesse kana dhaamsuudhaaf nama gargaara ومن الأسباب كذلك أن يربي المؤمن نفسه أكوا كان وانتي حالا كان هراتشوف نما غرغارو نمني مؤمناتك أف لينجسو أف برسيسو لبي بلأشو حماتشو دابو يادا غبابا يادا إبا دابوني بلساني لالو دندأو رت أف لينجسو نفرفا فإن شرف نفس المرء واتصافه بالعلو الهمة من الأسباب المؤدية إلى كظم الغيظ نمتكو صدركا قباچون يادا غدا كيادو دندأو تاون سبب للنسو لكمسوت نما جيسو تآجل إني بران الحياء من التلبس بالأخطاء المخطئين نمتكو فالما نمني بران فالكي سغلي يوكين دوغوغورا نمني بران دوغوغوري تفالمو يوكين أچي كيس سغلورا سالفچودا
dallansutti kan nama geessu balleessaa nama biraati eeganni balleessa jedhanii balleessaa isaatti dhaqanii laaqqachuurra saalfachuu jechaadha inni jahaffaanii ta'wiidu nafsi wa tadriibuhaa ala khuluqi sabri of barsiisuudha an yaqta'a almar'u almulaahaat والجدال في موقف الخصومة نمتك يرو والفلمين كو يرو وانت توكو كو يادا ولين والإفتشيسني والمرمو الرائف دوودا أن يقدم المرء مصلحة الاجتماع فايدة هو اجتماعي والألفة فايدة والاتلفين درسود فايدة دنفار وتذكير النفس بما في الانتقام من نفرة قلوب فايدة يعني أفيادة تشيسو qalbiin walirraa fagaachuu keessa akka rakkinni jiru of yaadachiisuu kanatu akka amala kana horatan nama taasisaa jechuudha fakkeenyota garaagaraatu jira fakkeenyota jiran keessaa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam nama dallansuu isaanii qabatan keessaa isa beekamaa fi itti dhatamee deemudha rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam Anas ibn Malik radiyallahu anhu akka jedhutti gaaf tokkootun ergamaa rabbii waliin deemaa jiru uffata biyya Najraanitti hojjetame tokko yookiin gaabii biyya Najraanitti dhahame tokko uffataniitu deemaa jiru turan namichi baadiyyaa tokko duubarraa dhufee wayaa kana qabee yookiin isaan qaqqabee uffata isaanii kana qabee bute yeroo butu mormii ergamaa rabbii ni dirmammaahe kan inni dirmammaa'een argee jedha waan inni jabeessee buteef qacceen wayaa kana yookiin immoo handaarri wayaa kana morma isaanii irratti dirmammoo uume yookiin dirmammeesse san booda namichi kun qabeenya rabbii kan sibira jiru naaf ajaji jedhee gaafannaan ergamaan rabbii millatanii ilaalaniitti kolfanii san booda kennaa fi yookiin ammoo qabeenyi sun akka kennamuuf ajajanii jedha asitti rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam wanti kun isaan aarsuu dhabee yookiin ammoo isaan miidhuu dhabee osoo hin taane dallansuu isaanii qabachuun fakkeenya isa duraati isaan dallansuu isaanii qabachuudhaan akkasumas rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa qabeenya Hunayn isaan hiraa jiranu qabeenya biyya Hunayn jiru gatoo isaan hiraa jiranii qabeenya isaanii qabeenya hiran kana warra Qurayshotaatiif kennanii qabeenya baay'ee gaala dhibbaan lakkaa'anii kennanii fi san booda namichi ta'e tokko dhufeeti maal jedhaanii kennaan kun jedhe kennaan kun kennaa sirrii kennamaaru miti wal caalchisaa jirtaa yaa ergamaa rabbii jedheetti dubbate yani kennaan kun sirrii miti jedhee dubbannaan abbaan ta'e ergamaa rabbiittan hima jedhee ka'e yeroon dhufee fa'ataytuhu fa'akhbartu faqaala ergamaa rabbiitti dhufeen himee jedhe waan sana waan namichi kun jedhe abbaan ta'e kennaan kun sirrii miti kennaa sirrii miti jedhee duubatti dubbate gaafanni duubatti dubbatu sahaabtichi dhaga'e sun dhufee ergamaa rabbiitti hime gaafa ergamaa rabbiitti himu maal jedhanii yoon an walqixxummaan hin hojjenne yoo ani haqaan hin hojjenne eenyutu haqaan hojjetaree yoo ergamaan rabbii haqaan hin hojjenne yookiin rabbii fi ergamaan isaa yoo haqan eegne eenyumatu haqa hojjeta yookiin walqixxummaa eegaree rabbiin nabi Muusaadhaaf rahmata haa godhu alayhi salaam kana caalaa rakkifameeti obsee jira insaaf rabbi rahmata haa godhu jedhani nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam asitti ofii isaanii akka rakkifamanis nabiyyiin duraas akka rakkifame dubbatanii jechuudha Abu Bakr radiyallahu anhu akkasuma dallansuu isaa qabachuudhaan beekama كتب كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقال تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه أبي برزان قافتك أبا بكر بران تريجد نمشتك إسان دلن سيسينا باي دلن يا أبو بكر أبي برزان من جد مكون ناهيم يا خليفة رقما ربنا نأجيسانا قال جد فأذهبت كلمتي غضبة
دبنا ندبد كن دلنسو أبو بكر ركاغته فقام كيد أبته فدخل سيني فأرسل إلي من الترك فقال جد ما الذي قلت آنفا ما الجدت كاتي أما جنين قلت إذا لي أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك وتنسي أججني قوت تري وأنسى ناجلين قلت نعم إيجل فقال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم نمتك أجيسو التمرتسون إيجا محمد بودا نوم كمي فنتان يوكي نمو أجج فرجون نوم كمي فيو هنتان إيجا محمد يجل إنس دلن سوساق أباتشو دند أججون عمر سكس يعني فضيل بن برزوان إن اللي نما كان بيكا متوري عمر بن عبد العزيز أكسي وهاب بن منبه أكسي كن سينا ورّة دلن سوسانيك أبتاني fakkeenya ta'anii ittiin muslimna diriirsan yookiin ammoo jireenya mi'aa fi gaarii ta'e agarsiisanii akiraattis qabxii olaanaa galmeessifatan ta'uu isaanii dubbata seenaan. egaan darsittaan hanga walitti deebinutti haadaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.